miti. Eega nabiyyiidha jettanii tokkuma nabiyyuma maqaa jijjiirtanii Yesuusii fi isaan tokko eega jettanii yoo as ammatti isinii galuu didee yeroo jedhu waliin karakkarannu waraabee isinii erguu nan danda'a ustaas. Bahunda beekaa bar keessa ture hunda numa beekaa bar waan jedhe amma fakkeenyaaf Yesuus haa tokko maatu bar waan caafamee haasoo hinaa miti. Niitoorkiin koo jiraata. Ayyeetu baddu. Niitoorkiin na rakkisaa jira walee na agarsiisannaan kun dogoggoreetti ta'e dogoggorichuma sana kan jalqabee hundeessaa amantichaati jettachi deebi'u si qabdaa jechuudha. Kana akkasitti hubadhu. Kana si deebisuufi itti fufaas taas. Hundeessaan amantii kootii kan jalqabee fi dhaambaas Yesuus obboleessoo. Abshir waan jedhu mee takkumarratti deemnaa awwaleen Oromoo yoon jedhe arrabsoodha awwalee kiyyame. Goobas Yesuus ergamaadha yoon jedhe arrabsoodha. Akka keessanitti arrabsoo miti. No, akkuma keessa akka keessanitti. An bakka kana isiniin hin jenne ustaazina nu banne. No, beeke fakkeenya jechuun waan hin jedhu kana waan mana ani nan jedhaa jiru isa jarri fuudhanii akka nama karaa tokko barsiisuu yaalan jedhe ustaaz. Isini macaafa dubbisuun keenya badiidhaan jechuuf deemtu. Lakkii macaafa dubbisuun badiidhaan jedhu ustaaz. Waa'ee Yesuus irratti never kaleessa sillee narrabsu. Yesuus gaasan caala ma hin arrabsu. Akka islaama keessa gaafa jirtu Yesuusitti amanuu turteemi? Miti? Isaatti amanuu fudhata. Okay, ayyee isaatti amanuu turte goobas. Okay, ayyee. Okay, akkuma wangeelaatti waan dubbadee jechuun waan biraa nuti waan isirra jennu waan biraa jennu ati waaqa jetta waaqa jettee amanta islaamni ergama jedhee mana Yesuus ergama waaqayyooti yoon jedhe akka macaafa keetitti naan arrabsee moo naan salphise? Naan salphise? Waan macaafameemi? Ustaaza koo gaarummaa keessan keessaa baatanii amma poolitikaa deemaa jirtu maallaqan deemaa. Ani isa mormine ustaazi yoo isa nama gaafa kallattiidhaan akka barbaadan kakuu moofaa keessaa isa kan seeraa durii dubbistanis kakuu aadaa dubbistanis noo macaafa miti maaliif dubbistan hin jedhuan waa'ee amantaa eenyu tarrabsaa ilaa ustaaza amantaa eenyu tarrabsa islaama keessaa waan jedhame irratti islaama keessaa namni Ustaaz Ahmad inni na bira jiruyyuu baay'ee disrespect godhe kabaja kabaja Abu Muaziif Baacaaliidhaa yoo in madaalleen ergamaa kooti jedhaa aasaa yeroo aasa'u Ustaaz Ali akka wangeelaatti hin dubbanne akka wangeelaatti dubbachuun akka isinitti dubbataa jirtan kanatti dubbachuu dhaga yoo hafuura qulqulluudhaan alatti haasoftan illee barreeffama irra jiru dubbisuun dogoggora miti. Salphisaa haasa'uutu sirrii mitiidha dubbiin koo ustaas. In salphifamu ka jechuun maa salphisee kolkoloo jennee tureefnaan jechuun warri tuuta garee jennu kana an fakkeenyaaf garee shahaadaa jedhee hoggantoota amiirota liidaroota qaba dhiiraa fi dubartiis kana keessa kan wangeelaa lallaba jedhu yoo Yesuus kan tokko taate inni nu islaamaa miti. Warte na obsime wayin asii nama eenyu nama rukute. So, Isa ilma Maryam namni rukutu. Abraham Musa salamu rukutu. Islaama miti. Akka islaama deebi'u beekte jechuun islaama miti. Quraana kiyyaatu wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah jedha. Isa amantii islaamatiin ala amantii biraa hordofu hin arrabsini jedhee ajaja akkamittiin ajaja rabbii akkamittiin dhiisare. Sani yoo Yesuus ergamaa waaqayyooti ilma Maryamii dubbii waaqayyoo barsiisuu jedhe wangeelaa jedhe Yesuus jedha ilma Maariyaam jedhinaaga ustaaz Isaa yoo jettan ilma Maariyaam jechuu dandeessu Yesuus yeroo jettan ilma waaqayyoo Yesuus ilma Maariyaam ka barsiisuu akkasuma jedha bar si kan ani ilma waaqayyoo jedhee nama na ustaaz kenna arra kirikiriidhaan doonne maaf didda irra insobdeenaan jedhe iyya takka Insobdanii miti ustaaz. Duba kam godha jechuun Yesuus ilma waaqayyoo jettee macaafarra caafamee jira. Yesuus ilma Maariyaam jedhee caafamee jira. Ilma Maariyaam kan jedhee caafame namantu? Amma leen argine. Eenyu wangeela qaba? Ana wangeela isinirraan baradhu du'een bada malee ustaaz. Barachuu jechuun nagarsiisu angaree shaadaa yoon dhufe isinan hin arganne malee dhugaa barbaadu miti qabu. Lakki ustaaz.
Ustaadni na arganiru gareesha yooni simbira dhufe ani islaamumaadhaa gaafachuun dhufa oona simattan yoo eeyyama keessan ta'e yaroon hojii manaa takka okay hojii manaa sii kannee deemta okay fudhattee deemtu እሺ Yesuus macaafni ilma Maariyamaa jedhamuun jedhu kana viidiyoo naa deebista maali gaas jalayyuun jiraatu baasaroonni koo mana kootti gaafadheetan no siin jechuun naa deebista yoo ni jira hin jiru jettee ragaadhaan naa deebista ma jedhe maaltu sirrakkeeti jedhe kan waan macaafa qaama yooni hin dandeenye namni deebisu jira gaaffii okay amma fakkeenyaaf yoo quraanni harkaa qabu kun udaan nyaadhu naan jedhe naan nyaadha si duratti ati wangeelli Yesuus ilma Maariyaam jedhe Yesuus ilma Maariyaam jettee fudhatta paastariirraan dhaga'uu qaba sinirraa osoo hin taane waan caafame akkana ijaan argitu paastaram ija keetiin afaan Oromoo dubbista waan asirra jiru paastararraa dhaga'uu qabda waan osoo ijaan argitu waa'ee amantaa irratti waan tokko ni beekan ustaaz xiqsii tokkittii sinnaa kennitan aan hin fudhan paastarii tokko irraa qeesii tokko irraa an amma kun anaa gaaffiidha baay'ee okay qeensirraa hin fudhatta sirriittan fudha malee maaliif hin fudhan okay qeensi naa gaafattee Yesuus ilma Maariyaam jedhee caafamee jiramu hin jiru jettee naa gaafattee viidiyoo irraa waraabdee hin maxxansita maaliifan hin maxxansine dha ustaaz thank you gara biraatiin maal jettaniin Allahumma salaama gaafa namni maatii okay fakkeenyaaf abbaan kan kee biyya lafaarra boqotee jira rabbi rahmata isaaf haa godhu gaafa abbaan kee du'e namaatu awwaale moo Allahtu awwaale namatu awwaale gaafa abbaan kee du'e goobas yoo Allahtu abbaa kee awwaale jedhan hin amantamu hin amantu naman Gobas wangeelarraa waaqayyootu nama awwaala kan jedhu yoo jiraate hin fudhatamu namantu kakuwaala keessa moo kakumoofaa keessa kakumaarawa keessa kakumoofaa keessa waan gawaa'in kakumoofaa amma kun isinitti mamaadha natti nin jedhe waan jedhe kakumoofaatii fi kakumaara waaqayyoon kakumoofaaf haarawan qabu kitaabni haa ta'u malee waaqayyoon duriis arraas sanuma Yesuusuma keetii waaqayyoo duriis arraasi waaqayyo ustaz kakuwaara maaliif natti himtu ani nama zagana Musee jiru miti fudhattu kakumoofaan fudhattu neeti kanan fudhu ittana mana nan fudha garuu seera waan jedhamu waan yeroo Museetii fi nu warra ayyaanaan fayyamitiire gaafa timbiti kakumoofatu kaku haarawa amaari gaaddidu jettan kaku haarawaatu waa'ee dhaloota Yesuusitti himemoo kakumoofadha kakumoofaa keessatti dubbatamaa ture in fudhattu waa'ee Isaayyaas dubbatu kakumoofaa keessatti ustaaz abeet awwalee maaf diddaa jechuun gartee waan asamuun qaba ani qabdaa ani bara dibbeetii isa dubartii jiru wallahi dibbeetii isa dubartii jiru sadarkaa qabaam namni sadarkaa amma ogummaa isaa qofatti naasaama okay hojii manaan sii kannaa jedhee bara tokkoffaan irraa fudhatte inni duraa tokko ittiin hin gaa ustaaz maali kana jechuun amma kanaan siin jedhe waan jechuun lammaffuma hojii manaa lamaan kana fudhadhuu deeme ka ati mormuudhaan duratti waan jedhu ammani hadiisaa fi quraanaan qaba kiristaanni kakuu moofaa fi haarawa qabaami kakuun haarawni moofaan alatti wangeela jedhamee deemuu hin danda'u ni amantaa abadan Maatiyos ranqa mul'atu Yohaannis itti fayyadamuu dandeessu kakuu moofaan alatti amantu abbo ustaaz Abu Maazi ayye እሺ sila garatti natti duulaa irti kasana qabamsiisuu barbaadaa እናንተ laal ana awwale sammuu abbaa caalitiin sammuu ustaad faraanin sammuu abbaa eenyu ahmadin sammuu eenyu ustaad awwalin hin deemuwan sammuu waaqayyo naa kanneen hin deemu sammuu garee wangeelaatiin deemtamu sammuu keeti andugaan sitti mu jira sammuu kootiin hin deema garuu sammuu obboleetiiti yaa haadha mana kiyyaatiin hin deemu yoo sammuun barakiniin deemete ati sammuun ta'e sammuu islaamaa ta'e choggus sammuu waaqayyoon see kan ta'e kiristaanummaatti amantuun deemtaami inni dhugaadha ustaas thank you kana haasaa waan biraatu namni haasaa amantaadha waan amantaa caalu hin jiru waan siin jedhe loojikumatti ati duriis arraas waaqayyoo nama awwaalamoo ilma namaa nama awwaala isa durii beekoo isa durin beektu okay isa dura waaqayyo nama awwaala ture gadi bu'ee
Sadurin be kudurin turre refun jiraata jiran jedhe Mustafa. Okay, refu jiraachaa jirta. Kakuu moofaa kanaas si dura turte. Kakuu moofaatis ati dheengadda dhalatte. Kakuu moofaas si dura turte. Macaafarraa dubbistaa miti? Aadamni beeytamuun beeytu. Aadam warra kakuu duriimi? Eenyu sitti hime? Wangeelaa sitti himemi? Nan beeka durgoo. Okay, Adam macaaf kakuu haaraa keessa ni jira Adam. Omo faanatti fakkaatu jarri. Ana maaltu na akkas hin jiru. Hojii manaa bareedduun si kan nu deema mana irraan fudhanneeti. Mana yoo ta'e na gaggaafataan. Sin gaafadha. Okay, wanti ni binaga. Kallattiidhaan hojii manichuma naa kennaa nan qabataan jedhe. Hayyee Musee Waaqayyootu awwaale moo namaatu awwaale? Afii lama ta'eera jechuudha. Kana lamaan naaf hidhii kottu allaqe. Okay. Musee Waaqayyootu awwaale moo namatu awwaale? Akka macaafaatti ragaa wajji fidhabe. Akka macaafaatti immoo Yesuus ilma Maariyaam jedhama. Waan biraati miti waliin lollu atakka uumaatu jiraadhu abshuu. Walii gallee daawustaa. Guyyaan gaariin siif haa ta'u. Dhiqaaduu rahaa godhi salaati deemi inshallah wal argina. Dudii qabdu kan. Ani berkoof lagee garaan laata. Jilbeenfadhu fuula Waaqayyoo keetiitti kadhadhu deemaa jechuu qabdan. Salaatiin jira kamarama ani salaatiin si jedhe dhiqadhu maal balleesse ishii jechuu malee. Waaqayyo na dhaga'uun qaba nan kadhadha. Inni waan dayyuunaaf ibsa. Maal ta'amma? Bokkateetiin salaata duruyyuu beektanii. Itti jabaadhu ya salaatiin jedhanii baran sajadi salaati duladhu. Bokkatee salaata. Erte. Rabbi mana kan kee cofa balbala. Gaafi kana ammallee irra deebi'aati jedhee tokko meen. Adda waraabbachuuf cinqa maarii kaldaroonni keessan nagaan oolaa ustaas an dhaga'eera. Wallahi waraabaan jiran. Wallahi waraabaan jiru. Ummata yaadachiisa. Ani waraabuu hin turre. Jara kana lamaan urii sana lamaan gaafadha. Adda baafanne inni galanne. Hin baafanne. Jara keessa didaa jira beektaa. Yesuus ilma Maariyaamitti hin amanu hin amanu diduu jira. Wallahi lajem. Akkam kiristaana taanamni ilma Yesuus Maariyaam dubroon Yesuus hin jedha. Ammoo hin amanu. Ani ergamaa Rabbiiti yoo jedhe hin jira. Arrabsoodha jira. Inshallah. Ibnuun tokko isa jedhame? Ibnuun jiru? Ibnu gashaa. Maati? Anis beekaa rijumaatichi ba'a. Abbaa caalee adaraa seeraa. Waalaikum eessuma siidhaqa akkuma kiyya jabaattee ofirraan dhooftu keessa teettee. Garee sana hojii walitti araaramuun hin danda'amu bara. Hin danda'amu garee sanaa hojii. Ustaaza baraan gubbee jarsaatti ta'e bara ofirraa dhaachuma keessa taa'e. Atiis kaleessa dhuftee deemsi hin jedhame duraanuu. Maal lixeetti jedhanii bari maqaan haa baasanii kalli walli ofirrumaa dha'an taa'ee maal rakkadhe. Miskiina kiyya kun qaraa qincaafi qabatanii shaadaa qabatu jedha olii gadi hin fiigaadhani hambaa hafte salaate jettaniini. Ustaaza immoo waa wayii si yaadachiisu moo? Ayyee. Waa wayii si yaadachiisa. Ani gorsa kaleessa keessanii fi gaafa isin gorsa walee gorsitanii nama laaltee yoo dhayitee nama laaltee deebisa jedhanii haasawal. Amantii kee qabattee yeroo isin jettanii gorsitan waa tokko yaadadha. Gaafa amooni islaamummaa yeekuudhaaf alii gadi saaraa ture tokko yaadattumi. Waan kiristaanni godhataa turan gaafa sana. Amantichuma takkana jedhanii arrabsiisaa turan. Garaagarummaa keenyaaf garaagarummaa jaraan badde asitti. Ilaal intinaa namummaa yaani maalummaan namummaa nu biratti maal akka ta'ee fi maalummaan namummaa jara biratti waan ta'e nu badde. Wannumti jara bira namummaa jedhamu tokko hin argamu. Nu biratti immoo amma gaafa sana awwalee waan ustaazota arrabseef kingi jechaa ni turan. La intana mindin maqaan isaa amoon jechuudha. Waan inni ummata kunoo islaamummaa keessaa na baay'isaa jira gaafa jedhan ilaala amantichuma takkanaa laalaa jedhanii qubatti qabaa turan.
arragaru gaafa isin dhaytanii lakki akkasii miti jettanii isallee gorsitanii akka inni namaa walitti hin buune illee gootanii jettan wallahi maalummaa keenya nu hubadhe maalummaa keenya maal akka taane maal akka yaani dhimma akkamii akka namaa qabnu sabummaadhaan akka itti yaannu namummaadhaan akka itti yaannu dhiigaan akka itti yaannu akkasumas immoo foon keenyaaf akka itti yaannu jechuudha. Siyaasa dalagnaa osoo hin taane nuti dhugumaan namni miidhaminii jennee yaannu. Isaan garuu siyaasa ittiin nama arrabsan bichaa fayyadaman. Iyyaadatanii gaafa sana. Waan baay'eedha. Dudduubbee dhaabbatanii waan godhaa turan. Har'a garuu eenyummaan keenya alhamdulillah ifa bahee jira. Akka nuti waa'ee amantii bichaa osoo hin taane namummaan illee nu keessa jiru akka itti namummaadhaaf yaadnu. Booyaa ture amma keessa kaleessa. dhuftee nun qeeqin ka qaraa ofii wal lolaarraa gara illee sadi godhanne. Booyaa ture jechuun miira isaa tasgabbeessee miti wanta jedhe hoo sila akka sanii keenya nama tokkochi keessaa iyyee gamana irraa dhufe kootu kara gooftaadha ani miiraan hin fidu nama jechuun booyuu ture iyyuu ture anaa tasgabbeesse yeroo san subiidha una bira taa'ii amantaa kee kabajaa maatii teetii hojii dhiisi barsiisonni kun daangaa tarkaanfaa kan biraa jira warra gaarii ittiin biratu jedheetiin amantaa keetti jabaadhu jaalattee dhayite yoo nama garee wangeelaatiif dhayite garee wangeelaa sireebdi yoo yesuusii dhayite taa'adhu cal jedhi gaafa islaamumaan dhufeettis welcome miiraan hin deemini ilmi namaa siin oofu miila qabdaa sammuu qabdaa deem jedheetiin itti himee biraa deem qeessi eenyu abdataan faan isin dhufanii waan ni jedhanii achi jala warri isa reebiife kaan waa hedduu jechuun ni turanu wallahi waa hedduu jechuun ni turan nama inni barsiisaa jedhee waa jirraa biratu waa hedduu rukutu ture jalattu barreessee bari ustaas abbomaas bari an kanumaaf isin jaaladha dhugaa waaqa nama akkana nama jabe nama tokko galchaa nama Eba urjii mangisti asirraa bu'uun qabdu hadha duutee sagal bubatti malee karaa nama tokko abbaa jaalii mirgi yaa eegama daraa seera. Jummaan deemu jira. Ani